ولد بني في مثلا تكنجرتو قشاشا والجي لكي خسرين سينما نما مسكين هذا في أبانا سبي هولا في وري غرغرا بيجا جيسي أك غوتتي إلفا والجيسي ديري كنت روح قدام خطة أنا وجه ولا بيجا خطاتي إسني سلا والله يعني يو ديرتها بيجا خطاتي نما وجه ولا مسكينة تاريبا ديمني بينا خرا غارة خسا ديمني بينا نما نياته لوجين بين فا مليليك وكنا نما نقول لوتشي هذا خسني سلاتي مليليك رومو كنا نقول المان هذا سل المان شرموطة هاي mahala baga sani fetan oromo arsi fi arabgen obbale yani baka el mambarento ti umati enu ti obbale yani oromo mawli kamne islamu mawli kamna mal fetan kana chala akam ruchi ada sani fetan futa miskina qabdani raqab soytani harka dinamni dirate dirre kayfi akamiti harka dudubatti nama hide nama rarase akasiti mikina nama ofar oromo tati oromo ishigotum ma dakon luchi ada kesani salati oromumma sinke sam frodawan oromumma tanan oromo mitiyu yo oromumma tanata te ummata dikhe ummata mana ifi mbene ummata malif biyabane mbene duro malif biyabane beka tiktok ro duftani oromo to ko qabdani fannistani hitani ani gota aka godoti limana ada sale khota biya khota te kasi no jinasa ogwasan irumma te sani sini kodina luchi ada kesani salati na khafar sista wallahi billahi akamin namni dira kamit kasiti hide خرر روفا فيديو بنا ديش هو جناسة أكمل دير خرر روفا كسيت ilmu إسلام أروم ما ولي كبدن إسلام ما ولي كبدن جندوم ما ولي كبنا بيوم ما ولي كبنا أروم هنارر جيتي في أرسي أوبلا يني جالتني جبتني الدم باستن malah رخيصني فيتن أينو كسي أوف دابو فيديو بنا ديش هو لناسة لا أينو كسي أوف أنا تبي أبام فده كسيت تعاوفو amma wanne kanatti deema jiru ati gizee laaltu gaariidha me gaariidha gaarii ta'uu dhabeeti bara irraa dubbachuu ka jiru duuba irraa dubbachuu jiraattan dhaggeeffadhu joolle gaara keessa deemtee gaara keessa suudii deemee beekaan dhiirummaa gootummaan jaamu gaara keessa deemuunu duraan dursatti namni taariba deemuunu lubbuu fi wareegama kannee taariba deema lubbuu fi murteessee du'aa fi jiruu jee muxxee yaada keessanii salaawarri koomantii jala naarrabsitan lubbuu fi kannee wareegama kannee nin du'aa nin jiraadhaa beeytee taariba deemta dhaggeeffadhu abbaan fedhannatu godhaarra isinii salaa abbaan tokkichi dhiirummaan jaamtu asirra tiktok irra wal fiddanii harka duuduba waliitanii arargeetumne arsiitumne maar gootummaan jaamu goota toofeeti ati dhiira yoo taate qunxurroo qabatte koo biyyeloo limee onnee qabda ani riippoortitti ammas sii dhufa mee yoo dhiira taate ati riippoortii kootuti ani arsiidhaan harargeedhaan loluun barbaada jiimee onnee qabdanii sin warri asirraa tiktok irraa akkana wal godhaa jirtan dhiirummaan teessan miskiina irratti aangoo laallachuu miti miskiina nyaatee hin qabne karaa haf gootanii taariba deemunuu lubbuu tantee kannuudha yoo nama dhugaa taate gaara kana keessa deemunuu humna fixattee humna enerjii isa keessa jiru fixattee didi gaara lakkootee deemtan dhimmaan sharmuuxaa diqaalaa wal geessi dhugaa walitti hima akka dhiiratti dhugoo ana osoon dhiiratee isin rashanee isin fixa silaa ish sagaccaana ummata maayyii daddabii osoo maanaa oromummaan beene oromoo fi arsii fi arargeen obbala ilmaan baranteetti dhumatee jira walirra duuluu qabna walii loluu qabna waliif tumsuu qabna malee akka goota wallaaltanii ummata bacee والقبضني والتمتني أنا دقوت أنا ديرار أرجيتي أنا ديرار سيتي مي أنك أبدأتي بيخوتوتي إربورتي لا بدو نادا ولي مي أكن أنتلان تستندوني لالتا خدو خيتين سيسا والله وبالله غارة خيسة تيسي مسكينة تاريبا ديمي لبوتي وريغا مخنو ردوران دور صوتي خنياتي غران قبنك أبدني خرار روفتن لچي آرا خيساني مي منا تاب كوبلين غورا ديما أنا راچي أنك أباتن بيخوتا لولا مي كسيتي Dugaasi gadima nama dugaasi miti mudabdanii sini asirratti wal fixaa jirtan akkana wal qabdanii maarree ararsiin goota arargee fi maarree lola wali lola boo namni lubbuu fi kannee taariba deema lubbuu fi shaadaa qabattee bishaan baarra baata gaara if jala gallaalaa gaara kana xar wallaahi mimmaantu na qabaan ogguun karaa taariba suudii sayyaadadhe gaara if jala gallaalaa haadhaa fi abbaa kan kee yaadachaa jechuu taariba deemtu wallaahi wabillaahi gifin rabbiin unjuru isin ummata kana wal goru juru isin fitu baate sirra rabbiin unjuru jaana ka khiyati mali fi miskina lubu fi bishan barra kanne gaara khesa baati tak ol demta khawaan takanya ne khawaan takandune dage fodu duga jirtu wali gati matiti waldi sawana kana lolo barbadan onne namni qabdan as wali ba di rummadan abici wal barbade su wali ba
gootummaan jaamtu luchi yaada keessanii salaat ilmaan sharmuuxaa ilmaan diqaalaa Oromoo miti isin warri asirratti akkana wal godhaa jirtan Oromummaan of keessaan qabdan Oromoo miti walillee hin beenu nuti Arsii fi Harargee yaaminaa maqaa. Orta tanya merah kita be. Dubbi wakat itu nanti. Dubbiin akkanan joo jaalibsaa dhaggeeffadhu wallahi akkaataa ishiin namni ijoollee dhiiraa asirratti akkana deemaa jiru na boochisiyaan. Garaan na dadhabee ilaaluuf illee hin godhamu akkasni sun hin godhamu gootummaan jaamu dhaggeeffadhu. Biqaataa አይደለም እንደዚህ መስራት akkana jechuun dandeettii miti. Namni sabni biraa isinii koflaa jira. Sabni biraa isinitti haaraa gammadaa jira dhaggeeffadha. Akkas wal qabdanii hudduu wal dhabdanii kararra makiinarra wal ooftanii. Mewaasiimu. Ish. Dubbi wakat itu kana miti bar. Wakan apa tihaso inu kana miti bar. Dubbiin akkasii namni hundi as bee jechuu Arsiin akkas ture amaaree jechuu miti dhugaa wali jiru akkana wali gadi himuu qabna. Harargee fi Arsiin obboleeyyan yoo nuti jenne ijoolleen asirratti akkana wal fixaa jirtu daqiiqaa takkaaf waliin tuqan nuti obboleeyyan dhiiga takka walitti yoo qabna waliin jenne namni wal lolu hin jiru. Asirratti eessanii Harargeen akkasii Arsiin goota. Maal jechuu? Min maalan noo? Amma Oromoon tun maaliif harka Wallaggan Oromoo jiru kana harka Oromoo jiru kana ofirraa hundoor kina tokko mangabbaate. Isin warra ashqaabaacii gartee Harargeen shubutii qabdii maarree qabdii jettan kanaatutu ijoollee walitti balau godhaa jira. Dhugaa jirtu nuti Harargee fi Arsiin tokko dhugaa jirtu jaabaa dubbadha. Boo dhaggeeffadhu namni ollaa qaba ganda qaba islaamummaa walii qabna dhaggeeffadhu. Arsiin Islaama nuti Harargeen Islaama amantiin keenya takka akkana wal godhuun gaariidha. Eenyu galchite yoo? Dirree galchi dirree as jira nagalchi simichaa jira. Dirreen kun eenyu? Awwaala bara tokko barreeffadhu. Maqaa kiyya mishin godhaa ture. Kanaa dhiiroo? Eessa? Ana jaalibsa. Dhageessee jaalibsaa. Salaamu alaikum. Warda tanya kalau saya wallahi. Meeta badu jala kaya warda tanse. Warda dhiirtii takka yoo si harka booji'amteewu tuquun qabdu nyaata kan itee fi jiraachisuu qabda malee namni tokko eega si harka booji'ame tuquumaa hin qabdu akkuma addunyaatti akkas. Maalayyaa obboleessa kee harkaan qabdee miskiina qabdee. Boo gizee dubbattanii fi gizee haasoftan akka dhiiratti haasaatii akka dhiiratti dubbadhaatii muraatii murteessaa Arsii minaamin jijjiin Harargee minaamin walirra dibaadhi isaa Harargee fi Arsiin takka dhumatee jira. Bakka nuti ilmaan bareentooti booranaa fi bareentoo dhumatee Oromoon Oromoodha. Arsii yoo fidde Oromummaa walii qabna gandummaa walii qabna biyyummaa walii qabna dhaggeeffadhaa isiniif. Dhiirri asirraa akkatti hudduu walii cabsi biyya kootuuti ani dhiiraa Harargeen tuquu barbaada Arsiin tuquu barbaada jaa kottaa lolaamee ilmaan sharmuuxaa video beesinima video kana beesinima asirraa miskiina lubbuu fi koshoroo nyaataa deemta taaribanaa isinima waan walirra dibaa qabdu jirtu if jaalibsaa baantaa wala maarree taariba deemtanii suudii bishaan namaa dhoobattanii hanga lubbuun isin keessaa baatutti suudii deetan akka itti deetan ni beetan miskiina akkasitti deemu san qacam wal godhanii dhiirummaa wal garsiisuun gootummaan jaamtu kun biqaataa dallamihee dhiirummaa dandeettii qabdan jaamtu ati dhiirru sun ati bushtii jaamta malee dhiirummaa jabaan jaamtu har'a Harargee qabdee akkasitti harkaa fi miila duuba hiitee Arsii qabdee kun mindinoo yee dandeettii qabdee jechuudhaati akka dhiiratti haasaa dhiirri as keessa jirtanii fi wal qabiraatillee maaliif dubbadhu dubbii jirtu dubbadhu dhugaa dubbadhu. Galatoomi obboleettii wallahi laal jara keenya wardaa warri gartee maasila ta'ee gartee wardaa hin hubatin wardaan kaayachaa jirtu. Aboonna nu batinan kanneen maal sharmuuxaa reessan na beekanii. Ati obsi. Wardaan Arsii Harargee chaan jirtu nama gartee maqaa uummata kanaa fayyadamee dhimma dhuunfaa warraa qabuun gartee duruyyeen gartee as gubbaa deemtu kana duruyyee kana hagamatee osoo hin jenne duruyyeen tun uummata bal'aa kabajaa fi ulfina walii qabu kana bakka hin bu'u. Kanaaf hawaasni gartee Oromoo gartee tokkummaa qabu ilmaan bareentumaa haala gartee amma deemu jiru kana gartee ija sirriitiin ilaalee dogongora gartee amma gartee obboleeyyan gartee warra raawwachaa jiran gartee seenaa keessa takkaa hin raawwatamin seenaa kana gartee if qusachuu qabanii jechuu isiitiif gartee wardaan kabajaa fi ulfinaa isiin mala. Zamana gartee namni meeqa folowara miiliyoona baadhatee as taa'ee tuma halkanii guyyaa waa shilingii waa carraaqatu keessatti intalti qaaliin tun asirra baatee
hangana ilmaan obboleeyyan isiitiif dhimmamuu waan guddaadha. Harargee fi Arsiin akkuma gartee wardaan jettee dhiiga gartee walitti dhangala'e uummata addaan baasuu hin dandeenye uummata haadhaa fi abbaa waliin makaa uummata gartee obboleeyyan uummata gartee bareentuma shanan keessaa uummata gartee obboleeyyan qulqulluu warra walii aanuu jechuudha. Hanga baraan qotusoo jechuudha. Soo kanaaf obboleeyyan kiyya warra jira deemtan adeemsi amma gartee deemaa jiru kun dhaabbachuu qaba. Ijoollee as keessatti gartee adda durummaadhaan maqaa gartee gama lachuutti irraa ijoollee Arsiitti irraas maqaa Arsii guddaa baadhattee Harargee maqaa Harargee baadhattee ajandaa kana keessa hirmaattee fedhii fi gartee hawwii isaanii galmaan gaachuuf suudii keessa sosocho'aa jirtu hunda qabatamaan maqaa isaaniitii hojii ragaa wajjin gabbaasuun isinirraa eegama jechuudha. Namoota sana akkuma ta'ettu gartee koomunitii Oromoo kan gartee Suudi Arabiyaa jiru jira, imbaasii jira, kallattiidhaan gartee mootummaan imbaasii jiru wajjin ijoolleen teenya warri gartee asirratti dhiibbaa uumuu danda'e warra akka wardaa dabalatee namoonni hedduun as gubbaa jira, maammee carcarrillee nama kabajamaan as gubbaa jira. Kallattiidhaan isaan kanaan gama keessaatti namoota sana eeraaf uummanni san gartee ifaa bilisa ba'anii adda durummaan namoonni kun hundi gartee akka to'annoo jala oolfamanii gatii isaanii harkatan godhurratti dalaguu qabdan jeetii yaada jechuudha. Waan kun gartee tufuumnaan obboleeyyan kana gidduutti rakkoon uumamtuun booda gaddeebitee hawaasa keessa garseenteetti namni gartee ilmoon isaanii irraa akkas taate kallattiidhaan gartee miira addaa keessa seenee rakkoo hin taane keessa hawaasni kun galuu danda'a jechuudha. Kanaaf waan gartee akka iizii tasaa balaallee tatabannee gartee asirraa kokkofallee gabbuunuu jechuudha. Waan kun siireesiidha. Waan gartee sirri jala sararamee namoota as keessatti involve ta'anii gartee as keessatti gartee gahee qaban san namni itti dhiyaatu namoota san gartee eeruu qabdanii namoonni san maqaan isaanii kallattii garee lachuutu irraa barreeffamee beekamee namoonni san achi keessaa qabamanii tarkaanfiin akka irraa fudhatamu godhuun dirqama ta'a jechuudha. Yoo kanan goone waan kun gartee borus babal'ateeti rakkoo gartee duuba deebii hin qabne hawaasa keenya keessa gabbu'ee gaagamaa fi balaa hamaa uumayeeti yaadachuu jara keenya. Jaal ibsaa waan kana laal xiyyeeffannaa guddaa kanaa obboleessa kiyya qaali. Waan isiniin jaaladha mucayyoon tun intala dhalaate obboleettee sanii hanga gartee miira keessa galtu kana gartee haisii godhaa jiru dhiiga isii jallachuutu. Kana jechuun isin hunda beeka. Namoota achi keessa jaal ibsaanii beektan namoota achi keessa jiru yeroo hunda ajandaa uumu. Warra ajandaa kana gartee ajandaa kana waan inni godhatee kallattiidhaan gartee waan hin taane hawaasa miira keessa galchee hawaasa gartee kabajaaf ulfinaan dhiigaa fi lafee walii hidhame kana akkana godhu kana namoota achi keessa hirmaatan hunda maqaa isaanii listii baasaati namoota san gartee imbaasii wajjin haasa'amee koomunitiin biyya alaa jirtu biyya keessa jirtus gamtaan irraa hojjetee ijoollee achi keessaa guutee baafatee ijoolleen tun tarkaanfii irra deebii hin qabne irratti raawwatamuu qaba jechuudha. Kana jechuun hulii Arsii fi Walloon Harargee waan ijaamu jirtu Oromoon kutaa takka namoota akka isa gartee xiyyeeffannaa kadhatanii ifa keessaa baafatanii nagayaan tokkummaa walii jaalatanii obbolummaan gartee walii hidhamtanii diina keessan ilmaan kaabaa jiru warra gartee guyyaa hunda gartee isin hin feene kana gartee karaa banaa jirta waan ta'eef waan kana ammarraa galtanii karaa kana cuuftanii tokkummaa waliin hojjetanii namoota san gartee eertanii namoota san kan qabdanii isin jaati wardaa teenya galatoomii jarras jira teessanii gartee isii kana hin taane hubatan isiin Arsiis kophaa deeggaraan jirtu Harargee kophaa deeggaraan jirtu isiin namoota maqaa uummata kanaa qabatee deemu kana dhaabbachuu qabanii namni miskiina qabee miskiina karaa deemu qabee akkasitti makiinarra harka duuba hidhee akkas golgodhuun maali kun maal jechuu akkana jechuun warda teenya nama kana keessatti wal gamtaan hojjechuu qabdanii amma namni as ba'ee namoota kana adda durumaan garee lachuutu irraa abbummaa waan kana gartee halluu kana bobbaasaa jiru abaloo warra qofti ol baati yaada kanadha namoota san gartee akkamiini yaada furmaataa barbaanne akkamiin namoota san to'annoo jala oolcharra warrummaan asirra yaada kanatu gizee haasa'u yoo Arsii fi Harargeen nuti ilmaan bareentooti obboleeyyanii jee haasee qofa kajoolleen tun nagee harkatu. Akkas. Ati Harargeen maarreedha Arsiin maarreedha yoo jedhan namni nagee harkatu hin jiru dhaggeeffatu waa walitti himna. Dhugaa obbolummaan isaanii amantiin takka biyyummaa walii qabna gizee lolloojii lolla walirraa fuudhanii walirraa dhalaa jiranii Arsii fi Harargeen obboleeyyanii yoo jaame ganda takka jaame qofa kan lolli kun dhaabbatu. Laa wanni kun beektaa waan jaarraa hin taane jaarraa kana keessa waan kan oofuun Oromoon gaafa shinniggaatu amantii fi gosaan dambaanu itti gammoojjii Somaalee keessa waliin bakka takka dhumte kuni seenaa xuraawaa waan hin taane seenaa fuula duratti illee seenaa xuraadha. Garuu immoo waan kana kan silaa jechuu dandeenyu Oromummaa jennee nuti maantana Oromummaa isaanii tana ta'e isaan akkanatti diiganii waan hin taane walirratti hojjetan waan diinni namarratti hin hojjenne walirratti hojjetan tana ijoollee feemisaa kunoo maata ta'an maaliif waan kana hin goone isaan nuti immoo Oromummaa jenna Oromummaadha sirriidha. Oromummaaf adda ba'uun kuni waan hin taane gocha hin taane jarri obboleeyyanii tokko. Obboleeyyan kana as ba'anii isaan kunoo kasaanii kana maan saaxillee maaliif tattaan? Maan saaxillee warroottan kana wanti kun bakka irraa kaate abbaa saaxilanii
dubbatanii guyya lamaa sadii dubbatanii miskiina miidhamu kan dhiisuu miti as baanii yoo saaxilan maaltu maal ta'a. Isaan kun uummata kana ijoollee daa'ima kana ifii gurguddaan warroottan wanti qaban wal tuqaan jiranii fi ammoo kadhumu jiru miskiina karaa deemuu ka qoonqoo nyaatee garaan qabne kana xuman as baasanii cafaqan garuu immoo isaan kunoo tokko maaliif yaadan ifuma kanaafu maal yaadan amma isaan ifii isaaniitiifuu viidiyoo as baanii hogguunii fi gasti irratti nama tumanii nama ajjeesan isaan kun biyya tana keessa galuun ta'anii booda seeraa fi seenaa jalaa akkami boon ta'an maali akkam jechuudha.